Yooyaa harka fuunee shabaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqabdee qabannee isiniif dhihannee jirra. Odeeffannoon keenya guyyaadhaa akkaan barbaachistu waan taateef hamma xumuraa dhageeffadhaa. Nutis gaggabaabsinee kan gurra isin buusnu ta'a. Gara odeeffannoo keenya osoo isin hin dabarsin namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin. Subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaadhaatti isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohaammed barruu gabaabduu takka akkas jechuudhaan barreesse. Kan hin sodaanne du'aa kan hin oolles isuma jedhe geerraraan jedhe. Dubbii tana maaliif jedhe kan jedhu akka taanutti odeeffannoo guutuusaa isin dhageessa. Poolisiin federaalaa miidiyaa hawaasaa fayyadamuun qaamoleen biyyattii giddugala jeequmsaa gochuuf duula irratti duula sakatta'iinsaa akka gaggeessuu fi tarkaanfii akka fudhatu ibse. Ibsa isaan hojii qaamota jeequmsaa fi badii uumuuf yaalan mara seeraaf dhiyeessuu cimsee akka itti fufu akeeke. Sakatta'iinsa bal'aa qaamotee farra nageenyaa irratti xiyyeeffate jedhame magaalaa Finfinnee fi naannawa isheetti kana malees karaa seensa magaalattii mara irratti ni gaggeeffama jedhee jira. Poolisiin federaalaa kana kan beekse marii karoora nageenyaa walga'iiwwan idil addunyaa fi kan ardii Afrikaa Finfinneetti gaggeeffamuuf jedhame eegsuuf taasifame irrattidha. Marii karoora nageenyaa kana irrattis ministeerri raayyaa ittisa biyyaa poolisiin federaalaa ministeerri haajaa alaa riippaabilikaan gaardii fi dhaabbata nageenyaa fi odeeffannoo biyyoolessaa walgahii kana irratti argamanii jiru. Komishinara poolisii federaalaa Damballaash Gabra Mikaa'el ji'a hagayyaa haga fulbaana 30 walgahiiwwan idil addunyaa fi kan ardii Afrikaa hedduun kan Finfinneetti gaggeeffaman waan ta'eef tumsa nageenyaa eeguuf bifa qindaa'aa ta'een gaggeeffamuu akka qabu dubbachuu isaanii ibseera. Finfinneetti bakkeewwan 247 balaa lolaatiif saaxilamuu ta'uu mootummaan ibse. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bakkeewwan balaa lolaatiif saaxilamuu 240 ta'an qoratee adda baasu bulchiinsi magaalichaa ibseera. Balaa konkolaataa godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa iddoo addaa Washaa Sabsibee jedhamutti mudateen hanga ammaatti lubbuun namoota 9 darbuu ibsame. Qindeessaan nageenya tiraafikaa waajjira daandii fi loojistiikii aanaa Adaabbaa obbo Magarsaa Baqalaa akka ibsanitti konkolaataan Dolfiinii jedhamu gabatee 523 duwwaa 6 ta'e godina Baalee aanaa Diishoo irraa imaltoota fe'uun gara magaalaa Adaabbaa imalaa ture iddoo addaa Washaa Sabsibee jedhamutti garagaluu balaan kun gahee jedhe. Odeeffannoo kana fuula feesbuukii waajjira dhimmoota komishinii aanaa Adaabbaa irraa arganne. Ajjechaan daa'ima xiqqoo taatee kan sukkaneessaan ajjeefamte tibbana miidiyaa hawaasummaa irratti dubbii ijoo ta'eera. Taateen kun godina Iluu Abbaaboor aanaa Billoo Noophaa ganda Maaruu Cookeetti raawwatamuu BBC'n mirkaneeffateera. Daa'imni rasaasaan ajjeefamte kun umriin isii ganna 2. Bulchiinsi aanaa Billoo Noophaa obbo Dajanee Kabbadaa dhimma kana irratti BBC'n gaafateen akkas jechuudhaan deebisan. Taateen kun aanaa keenya ganda Maaruu Cookeetti raawwatame. Daa'imni kun kan ajjeefamte torbee darbe yeroo qaamoleen nageenyaa mootummaa fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo walitti dhukaasaa turanitti jedhe. Daa'imni kun wal jijjiiraa dhukaasaa ture keessatti kan ajjeefame waan ta'eef eebalatu ajjeese jedhanii adda baasuun rakkisaa ta'us himanii jiru. Daa'imni xiqqoon kun ooyiruu lafa qonnaa goodoo boqqolloo keessatti rasaasaan ajjeefamte. Taateen kun kan raawwatame torbee darbe keessa yommuu ta'u waajjirri komishinii aanaa Bulloo Noophii ibsa miidiyaa hawaasummaa irratti baaseen ajjechaa kana kan raawwate humna abaa'oo shaneeti jedhe. Gama kaaniin namoonni ajjechaa daa'imaa kana kan raawwate qaamolee mootummaati jechuun dubbatan. Egaa ji'a darbee kaasuun hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo aanaa Bulloo Noophii keessatti sochii gochaa turuun aangaan aanichaa himee jira. Yeroo ammaa gandoota aanichaa 4 keessatti hidhattoonni kunniin socho'aa jiraachuu bulchiinsi aanichaa dubbatee jira. Taatee torbee darbee keessa raawwatame kan daa'ima waggaa 2 kanaan ala namoota siivilii irraa miidhaan akka hin geenye bulchaan aanichaa himanii jiru. Maatii daa'ima waggaa 2 ajjeefame kana BBC'n dubbisuuf yaaluu turuu kan dubbatee garuu hin milkoofne jedhe. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron biyyi isaa fulbaana dhufurraa Filisxeeniin beekamtii akka kennutu himan. Kunis biyyoota garee G7 keessaa Filisxeeniif beekamtii kennuudhaan Faransaay biyya jalqabaa taasisa. Faransaay ejjennoo kana qabaachuu hordofee ministeera muummee UK Keir Starmer's UK'n tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhattu dhiibbaa jabaa jiraachuun ibsamee jira. Miseensi paarlaamaa hedduun dhiibbaa gochaa jiru jedhame. Mootummaan uummata godina Baalee aanaa Harriraa lafa sanirraa buqqisuudhaaf deemaa jira. Uummata kanaaf sagalee ta'a jechuudhaan fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa dubbataa jiru. Assalamu alaikum. Hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo akkuma jirtan fayyaadha. Deebine gaarras deebine baga walitti deebine guyyaa ahadaa jechuudha yookiin ammoo Sunday
galgala sa'aatii 4 akka sa'a biyya teenyatti shaayii booda jechuudha. Uummata keenya kan Baalee Riraa 20,000 ol mootummaan nama nyaatan kunii qe'ee fi qabeenya isaanirraa facaasuudhaaf irra doorsisaa jiru kana akka isaan qe'ee fi qabeenya isaanirraa hin kaane sagalee ta'uudhaaf mana Baabaa Sheeriyaat Gammadaa baabaa keenya Sheeriyaat Gammadaa yookaan ammoo tiktaakii isaanii jechuu kiyya tiktaakii isaanii irratti galgala hundi keenyaa'u aktivistoonni keenya namni nu qabnu namooti nu ijoolleen nu qabnuu fi akkasuma namoonni hedduun guyyaa ahadaa jechuudha yookiin ammoo sandee galgala akka biyya teenya sa'aatii 4 shaayii booda achitti uummata keenya kanaa fi sagalee ta'uudhaa fi karoorfannee jirra akka nurraan hafne wal malee hin qabnu hawaasa kanaaf 20,000 ol kan qabeenyaa fi jireenya isaanii guutuu mootummaan facaasuudhaaf deemu kana hambisuudhaaf sagalee waliin haa taanu wal malee hin qabnu uummata kana cinaa haa dhaabbannu isiniin jenna. Wal argaan teenya yoo Rabbi jedhee sandee galgala mana Baabaa Sheeriyaatitti inshallah hundi keenya achitti wal geenya dhuftanii yaada kennachuu dandeessan saba keessanii sagalee ta'uu dandeessan dhuftanii carraa argattan jechuudha. Ol baatanii sagalee kennattanii yaada qabdan dabarfattanii kan sheer nu gootan sheeriidhaan qophaa'u kan laayikii akkasuma agartee mana kaapilinkii fi akkasuma mana bareechuudha. Nurraan hafinaa isiniin jenna nurraan hafinaa akka Oromootti hawaasni kun hawaasa uummata Oromootti waggaa 2 ol iyya dhabe jechuudha. Amma faayinalii kadhuma dirqama agartee waan godhamu qabu ni goona jechuudhaan wal mariidhaan gara hawaasa Oromoo bal'atti gabbahuu deemna jechuudha. Guyyaan kun waltajjiin kun jechuudha guyyaan sandee yookaan ammoo guyyaan ahadaa kun Oromoo hundaaf banaadha. Iyyata hawaasni Riraa Baalee uummata Oromooti iyyatee achitti nurraa dhagayuudhaaf deemtanii inshallah Oromooti hundi keessan baay'atanii jirtanii yaamamtanii jirtanii hawaasni keessanis yaamaa jira. Akka nurraa hafne isin jedha kabaja waliini. Thank you so much. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaatiif qabannee isiniif dhiyaannee hanga odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.